tokko kubaa kana seenee jira maqaa Yesuusiin siifata. Biyyaatti naa ta'eera. Amin afro kun. Kapan berdua ayo selalu bu. Pokoknya tu bayar tu tuntai tu bayar tu bayar. Wah ayo pokoknya di kamu bayar satu tuntai, lama di kamu bayar satu tuntai, dua di kamu bayar. Wah ayo dua kau bayar serah, wah ayo dua kau bayar serah. Pakainya dua abur tu mana kerja lah, yote, obira kerja mana bata? Koma kudan. Sikit le main aman. Bagaimana tadi dua mana kerja? Ila amu dua mana tadan? Yesus gambar kerja. Dua satu je lah yote, koma lipatok. Dua jahat je lah yote, mendiena tu. Obira kerja mana bata Yesus? Yes. Yesus dua aja bersin apa sih?
duwwaa miti. Nama waan qabne miti ati. Yesuus mana kee seenee. Boomi jenne Yesuusii wajjin jiraachuu ishee bee Yesuus mana koo seenee layyaate. Akka dee Pheexroos edel kan guutuudha maaneera kanneen argamnee homaan qabannee akkuma bakka waan tokko qabannee. Lakkinis Pheexroos maal taate Yesuusii halkan guutuudha maanee abeeyya qorrasaa abeeyya didallasaa abeeyya rakkinasaa asiin hin darbannoo waan qabnu asiin hin darbannoo waan qabnu achiin hin darbannoo waan qabnu waan tokko iyyuu hin jiru akkasii waan tokko jiru Yesuus maaliin godhe akka jedhe Yesuus gaa Pheexroos abeet akkasii kiitti darban akkasii kii maal godhi darba duwwaadha edel kan guutuu darbataan bulela kiyyoo sanuma dhaggeeffadhu waan tokko sitti mala kiyyoo sanuma bishaanni sanuma Pheexroos sanuma garuu waan dhufe ila ati sanuma beekumsi kee sanuma qabeenyi kee sanuma garuu waan dhufe namni si gane iyyi waan haa dhufe wali beeyyaabbe iyyi waan haa dhufe wali yaabbe innaa Pheexroos lim godhe gaafa darbatu akkuma kana isaa ta'e akkuma edee galganii jedhe shaqqolee gaafa darbatu Pheexroos inni kan darbachuuf ka'e orra dubbii cimaadhe Ewan sering kalau yang di Rupici mana yang itu? Haleluya! Yohanes Inggris, kota Rupici mana? Negara. Haleluya! Makanya gua padar kasih kunci. Me harga kisah mandi sati, wakayu harga kona kunci sana me. Harga kunci, dia manggalan me. Isarraa kan itti baattuun beekon. Shaantaatti baattaa ta'uu, borshaatti baattaa ta'uu, harkatti baattaa ta'uu, feestaalii bittaa ta'uu, madaabaraa bittaa ta'uu, kuntaala bittaa ta'uu, dooniyyaa bittaa ta'uu, ani beeku garuu waa baattee galta. Yoon suni galee yaade aameen. Mee ani eebbifamee naa qabe. Yohaannis boqonnaa dabalatee Yesuus gara gaadhaa sagadaa dhaqeetu kan. Inni jettu ati. Dhumeera wayiniin jedhan. Inni dhumeera Yesuus. Dhumeera. Gara Maariyaam dhaqanii Maariyaam attam dubbii salphannee rannaan. Qoyyaan salphattan itti Maariyaam. Maal jennan kan salphina nama oolchu tokko ulfina baata jettu kan. Mee yaate ameen jedhaa ka. Erga keessa mirga ol kaasatti kan salphina nama oolchu dhaame. Yesuus mana koo seenee na keessa jira. Ameen jedha dhugaaf immoo. Innaanidha. Yesuus gara saara qaneetu yeroon kollee hin geenye garuu molfini koo mul'achuu qaba. Ijoollee dhabeetinaan isa kaleessatti nattan sana qirraariidha jettu qirraarii kan barakaa. Barakaa jettu qirraariidha jettu isa qodaa saadiqaati gannaqaa. Angara qottama waaqayyo waa godha. Isa booda kare hin jettu bishaan lagaa waraabaati itti guutaa'e. Bishaan lagaa kennaame. Beena laalaan tokko nargituu nutti keessa. Mee malkiin bishaan kanaa maayin? Bifisaa maaloon? Adiidha moo gurraacha moo bicaadha moo maali? Ebarii keemistirii barattan bishaan ni maaloodha? Halluu dhabeessa. Amma kun diimaadhaan jettu, gurraachaan jettu, adiidhaan jettu, keelloodhaan jettu, bicaadhaan jettu, haa tokko hin qabu. Eeshi maal jedhe nadhaa? Nadhaa miti? Inni nyaa? Dhannama sin qabu. Ina dhaggeeffadhu. Yoo hammamte dhannama hin qabu. Yoo laafte bifa hin qabu. Harrama waaqayyo. Waan bifa hin qabnetti bifa sin qabu. Meeyyiti ameen jedhe naaf yaa. Jira harraa kaasee nama malo. Mana koo keessa. Wanti bifa hin qabne. Bifa godhachuu jalqaba. Haala dhibee na wajjin. Mana koo keessa. Haala dhibee na wajjin hafe. Mana koo keessa. Wanti nama hin qabne. Nama godhachuu jalqaba. Ani beektaa ulfina waaqayyootu dhufe. Mee ameen jedhe mee hafe. Isa booddee gaafa. Buusuudha ni jedhani akka jedhe gaayis bishaanichuma buusaatti kennaa hinnaani namitti isheen keessummeessitu gidduutti ishee qixee irratti fakkaata ta'u kan foolii isaatu sammuu ciccise irratti fakkaata. Kan gootee maqaa mootee ilaaltetti abbaa hojiitti ol deebite intee aanni isheen jettee abbaa cidhaati haa inni innaan
Isa cimaa dura kennu malee booddee kennu miti inni kun cimaadha. Inni kun maaloodha? Amma gurbaan bishaan ta'uusaan beeku. Bishaan ta'uusaa kan beeku walatti naqee duwwaa. Utuu bishaan ta'uusaa beekee kan masu. Fuudheeyyuun deemu bishaan namaa buusaa daadhiidha jedheedha. Yesuus mo'an waan namatti hin beekne olfii namatti hin beekne wayii tokko si tokko. Meeshaa miidhaan hin hapheetu. Olfinni takkaan agarre tokko narra bu'eera dhaabeyyaatu. Akka jedhu gaasagalee waaqayyo lakkoofsa kudha tokko irratti lama Yohaannis boqonnaa tokko tokko Yesuus Kiristoos qaannaa laga qaannaa Galiilaatti olfina isaa jalqabaa mul'ise. Olfina isaa maal godhe? Waaqayyo mi'aara. Injattoota arrabee waaqayyo waan bifa hin qabne isa sirka jiru. Waan malkii hin qabne isa sirka jiru. Dokimentii ati baaftee bifa hin qabu bakka nan kuma godhette isumatu waan biraa ta'e hojjetaman. Waan gatii hin qabnetti gooftaan gatii godha. Waan bifa hin qabnetti bifa godha. Waan nama hin qabne tokkotti nama godha. Eeguba ta'u bifa hin qabne bifa godhateera. Wanti minyaa hin qabne minyaa godhateera. Sababiinsa olfinni waaqayyoo irratti mul'ateera. Namni si gale iyyiti olfinni waaqayyoo na argateera gaafate. Haleluuyaa. Namitti akka jette gaa innammaa kun isa silaa caalaa. Besin wal gaati innammaa kun isa silaa caalaa. Inni borii immoo isa irraa caalaa. Jechi kun namni si galu wala iyyaati akka jedhamela inni amma isa qabeessaa caala. Borii immoo isa irraa caala. Eebbi kee dabalaa jira. Berka keessa kana mirgaa qilleensa kana keessa raasaatiidha harki koo kun eebbifameera. Wanta harki koo hojjetu eebbifamaa ta'eera. Maqaa Yesuusin abaarsinarraa cabeera. Amiin jedha dhugaatti immoo. Yesuus Kiristoos gooftaa bara baraati. Kan kee amma jireenyi olfina gara olfinaatti. Amma olfina lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 ni dubbisa. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 3 gaafa dubbifnu akka jedhu lakkoofsa 17 akka jedha geeffadhaadha. Egaa inni goofticha jedhamu kuni hafuura qulqulluudha. Iddoo hafuurri gooftichaa jiru immoo birmadummaatu jira. Inni goofticha jedhame kun hafuura qulqulluudha. Iddoo hafuura qulqulluu jiru maaltu jira? Birmadummaatu jira. Lakkoofsa 18 nana qabadhaa hundumti keessana qophaala amma isa kanarratti. Qophaala hafuurri waaqayyoo jira birmadummaa baasaa jiru sila namoota baay'ee hiikaa ture sila maqaa waaqayyoo eebbifamu. Isa amma lakkoofsa 18 kana qophaayitii eeggadhu. Amin jadi kah? Akan jadi ammas, be ammas dah. Jangan bilang jadi ammas dah me. Baca be ammas cuma cuma itu sih. Silawa tu be cuma bela. Silawa tu be amma mau tidak boleh. Be ya me jadi orang sihkan. Ay bani ko na baru sabi di lalla bawa te bi landar bashi. Me anak tere na me yati mama. Me anak tere na me yati. Akan jadi ammas jangan menau jin nui fula kenya utuina gugatin fina gopticha nui
Kan nuti deemnu simmoo gara kan isinii gale iyyaati amiin jedha. Ena masih bukkee jiru qabiitii harka isaa jabeessi qabii raasitee kan jedhame ati nama ulfina keessa jirudha malee salphina keessa jirtani. Raasi harka nama sanaa kan jabeessi qabiitii raasiin akka jedhu ati nama ulfina keessa jirudha malee nama salphina keessa jiru miti. Kana booda ammaan booda jireenyi kee tajaajilli kee hojii kee ulfina gara ulfinaatti. Inni keessa ulfina gara ulfinaatti. Ameen. Eessa gareessa salphina gara ulfinaatti. Boo'icha gara ulfinaatti. Gaddaa gara ulfinaatti. Adeelle ulfina ከክብር ወደ ክብር ከክብር ወደ ክብር ያለንበት ቦታ ክብር ነው። የቆምንበት ቦታ ክብር ነው። ያለንበት ቦታ ክብር ነው። ስንሄድም በክብር ነው። የምንሄደው ወደ ክብር ነው። ሸይጣናት የፈቀደው ታቃለ አንተ እኮ አቲ ሞርማጌ ሰራሳቲ ሸይጣና ዲዳቲ አንሰልብነ ገሰጀሩ ያ ሸይጣና ulfina galeerani iddoo salphinaatti na deeginan iddoo ulfina galeera. Hallelujah. Eeyyatti amiin jedhame namni shiiga. Hallelujah. Kana booda amiin jettooti kana booda dhaame sumatu eegamaga sumatu eenyattu eegama. Maatiin nama kee kaleessa naman taatu bakka ati gatiin qabdu siin jedhetu eenyattu maaloo gurbaara kanneerraa maaloo talaara kanneerraa eegottu waaquma kennu waaquma kennu wayyaa suma keeti kana nu waa'ee keenya waamne dadhabne mee namni ishee gale iyyaamee jedhe mee akka kana boodatti firri keessi qorichummaaf si barbaada eenyatti amee jedhe kaatimma. Hallelujah. Sabii sasin ulfina waaqayyo dhufe. Mee ulfinni waaqayyo na golbobeera namnaatu. Warri isinii gaddaman ulfinni waaqayyo na golbobeera namajo. Hallelujah. Amin hallelujah. Amin amin. Amin amin. Kan kee jireenya eessa gareessan? Hojiin kee hoo? Tajaajilli kee hoo? Mul'anni kee hoo? Namni aman eofta ergaam egaa deemuudhaaf iddoo keenya nu mijatu mee attuma taati kan jedhame an ulfinaa gara ulfinaatti darbeera tajaajilli koo ulfinaa gara ulfinaatti darbeera hojiin koo ulfinaa gara ulfinaatti darbeera mul'anni koo ulfinaa gara ulfinaatti darbeera. Hallelujah. Takka miila kee sottos duwwaa sottos miila kee sottositi an ulfinaa gara ulfinaatti darbeera Esa keessatti tagaam esa keessatti warri kun esa keessa jirtu mee an ulfina waaqayyo keessa galeen jira namni hojii. Hallelujah. Amin hallelujah. Mee yaati amiin jedha mee ameen ulfinni waaqayyo qaama dhufu simboosii ta'a surraasii ta'a buddeena sii ta'a bishaan sii ta'a abbaa sii ta'a haadha sii ta'a obboleessa sii ta'a inni waan hundumaa keessii ta'a. Erga keessa kana birgaa raasaati. Hallelujah. Anaaf ulfinni koo sii jedha gooftaadhaan. Dabalaati anaaf ulfinni koo sii jedha gooftaadhaan. Simalee an ulfinan qabanaani gooftaadhaan. Anaaf ulfinni koo si duwwaadhaani waaqayyo. Akka kee mul'achanitti dabaladhuuti ammas anaaf ulfinni koo si duwwaadhaani gooftaadhaan. Namni nuti jasaa jiru uffatee bakkuma teenyu teenyee akka jedhame anaaf ulfinni koo si jedhaani waaqayyo. Hallelujah. Ishaq keessa ol qabaati. Akkuma akka teessanitti. Waa'een koo anaan ergashu taasumaan ani ilaallatu harka kee kan gateeriisa akkuma keetti godhadhu
dabalime waa'een koo anaan hin gashu tasumaan ani laallatu harka keettan gateedhiisha harka keettan gateedhiisha harka keettan gateedhiisha Asyik kalau jalan, berit kalau jalan, berhak kalau jalan. Apa ini ganti? Dah mereka, dah biaya, dah. Ini kot, dah biaya, dah. Ia mana makanya sih? Dah biaya, dah biaya kot, dah biaya. Ia kesana mana mata belajar? Ia kesana mana mata belajar? Tapi apa dah, tapi mak abu apa ya sih? Tapi mak abu apa ya sih? Tapi ya gadis. Si kau tak pakai si berit kalah tetap. Tak ijaber makanya susi. Ijaber, tak ijaber, tak ijakot, kot ijakot tua. Si kau tak pakai si de. Kalau dia makanya kenapa tahu kalau dia pernah buat takut. Armeko, akam ju. Nagara. Mesien sila simbira kat saudara memang kabati. Ayo manjat wan mas. Duratti manero bakka na taa'u dhufe baay'ee na dhukkuba. Bakka na taa'u mana kadhatan narraa qannasaa turte baay'ee laphee kana jalaas na gubaa cuggaarradha. Danda'ee midhaan nyaadhe na gubaa. Dhibeen kun baay'ee narra tureera gara waggaa 8 ta'a. Mana yaalatti tan gazzaba koo fixaa ture. Mana yaalaa meeqa dhattanii? Mana kana hin jenne tokko lama hin qabu waanan gazzaba kiyya fixaa ture. Achoon nagee kun TV naan jedha kun kulaalitiidha kun kan naan jedha. Gazzaba koo hannuma fooyya'ee hin qabu garuu sammuu keessa na nyaata keessa deemetu mana nyaata. Yeroon dhufee bakka na taa'u baay'ee na dhukkuba. Garuu yeroo duratti dhufee bakka namatti na kadhatan narraa qannase na azuurtu. Waaqayyo na ulfaatu. Waaqayyo haa ulfaatu. Gadi jedhaati ilaalladhaa mee? Kana mana gooftaa Yesuus Kiristoos. Mee immoo jedhaati ilaalladhaa raasaa mataa keessa. Olmata kana maraan na dhukkubaayyuu natti fooyyate Yesuus Kiristoos haa ulfaatu. Fooyyatee maalidha? Fayyeera. Fayyeera jechuudha. Fayyeera nama gaana isaa hibunaa taasisa. Haleluuyaa nasinis. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nagaan isiniif haa ta'u. Fayyaati abbaa. Si kadhanne si qabdeetti gadhiisi maqaa Yesuusiin. Deemi keessa. Nagaan sii ta'eera maqaa ishee. Maqaa Yesuusiitiin gadhiisi deemi. Nagaan siif haa ta'u. Dhalaa deema. Raasi qabataa kee? Battaluma kanatti moo? Dhugaa? Deemi marmatti. Akka. Hallelujah. Bakka jirti. Aishi, eenyu dhaqee gad jedhe. Ol jedhi immoo. Mataa kee muraasi. Hammamiif sira ture? Tureera. Hammam ta'a? Ji'a ja'an ta'a. Ji'a ja'a. Mee ji'a ja'aan kanatti akka wakkamsi godha? Dana kutaa ol jedhu gad hin jedhu mataa na waraanaa ijatti kan na waraana. Mee sirriitti gad jedhiiti ol jedhame. Shat dhabiiti. Ilaallatu sirrii. Na dhiiseera. Sira hin jiru? Hin jiru. Isheen si qabdee turte gad dhiittee? Asin deebiin jedhin qaba. Asin deebiin jedhin qaba. Asin deebiin. Yesus. Yesus Kristus. Ayyan isi ba? Kakawat. Ha? Tuga? Era? Ilaali sirrii. Yeroo akkatti qabdu sin qoodre? Ammoo? Tuga? Inni isa bakka hin qabu. Asin deebiin jedhin qaba. Asin deebiin. Akka.